Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu laalchisee gaafatamanii akkas jedhan. If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security force harassment and detention. Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Ned Price. Jilli addaa kan United States Jeffrey Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Ned Price gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Olusegun Obasanjo yaalii gochaa jiran United States ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan. All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran kopha kophaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuusaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa United States ka ta'an Anthony Blinken akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itiyoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru. The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations. Rakkoon Itiyoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itiyoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan. I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going Oduu gaanfa on for Afrikaa more irraa than a dhufu year. yaaddoodhaan hordofa. Keessumaa isa Itiyoophiyaa keessaa dhufu walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbi himaan ministirii haajaa alaa United States Ned Price akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi. Lammiiwwan United States kanneen Itiyoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqa ittiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan United States ni gargaara jedhaniiru.